Oduu ijoom hanqinoota hojiirra oolmaa heera mootummaa waliin walqabatan karaa nagaatiin qofa hiikuu fi waliigaltee ragaamuu dubbii himan konferansii dhaabbatummaa torbaffaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa himanii jiru. filannoo pirezidaantummaa Laayibeeriyaa kibxata dhufuu adeemsifamuuf biyyattiin of eeggannoo cimaa taasisuu akka qabdu manni murtii waliigala Laayibeeriyaa ajaja dabarsee jira. Oltiin nagaa warreen OBN daawwatan oduu wasaa kanaaf jenne studio Adaamat irraa kan isinitti himu Ansiisaa Girmaatii oduun jalqabaas akkas jetti. hanqinoota hojiirra oolmaa heera mootummaan walqabatan karaa nagaatiin qofa hiikuu fi waliigaltee ragaamuu dubbii himan konferansii dhaabbatummaa torbaffaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa himanii jiru. konferansiin dhaabbatummaa torbaffaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo gaggeeffamaa jiru ajandaawwan dantaa uummata Oromoo irratti fuulleffatee jira. yeroon toleeraa waan kanarraa fakkaataan isinitti himamu. konferansiin dhaabbatummaa torbaffaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo gaggeeffamaa jiru ajandaawwan jajjaboo dantaa uummata Oromoo irratti fuulleffachuun mari'atamaa jira. dubbii himaan konferansichaa fi hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa adeemsa konferansichaa guyyoota darban irratti OBN'if ibsa kennaniiru. haaromsi gadi fageenyaa gaggeeffame dhaabaaf uummata walitti fiduurra darbee biyyattiillee bittinnaa irraa baraaruu hirmaattota konferansichaatiin irratti waliigalamuu obbo Addisuun dubbataniiru. tokkummaa uummata Oromoo haaromsa booda mulates milkaa'ina egereef abdii uumuu eeruun ummatni Oromoo karaa addateen rakkina keessatti yeroo cinqii keessatti yeroo Oromoon buqqa'u yeroo Oromoon miidhamu tokkummaadhaan wal cina dhaabbachuu jalqabuun isaa kun bu'aa haaromsaati kan jedhu sadarkaa kanatti ilaalame barbaachisummaa sirna federaalizimii irrattis hirmaattota konferansichaatiin waliigalameera jedhanii hanqinoota hojiirra oolmaa heera mootummaa keessatti mul'atanis qabsoo karaa nagaa qofaan hiikuuf waliigaltee irra gahamuu obbo Addisuun hubachiisaniiru. sirni federaalizimii sirna murteessaadha uummata kanaaf sirna fayyadudha garuu hanqinoonni baay'ee mul'ataa jiru. kanaaf rakkoowwan kana hiikuu qabna. rakkoo kana kan hiiknu immoo karaa nagaa karaa dimokiraatawaa karaa ilaaf ilaamee fi karaa uummata hirmaachiseen ta'uu qaba kan jedhu sadarkaa kanatti waliigaltee irra gahamaati kan inni jiru jechuudha. haala yeroo naannoo Oromiyaa irrattis hirmaattota konferansichaatiin mariin bal'aa taasifamus dubbatanii. rakkoon nageenyaa iddoo adda addaatti uumamaa jiru kun sababa okoraatiin sababa jeequmsaatiin sababa hiriiraan barbaachifneetii fi sababa shira kiraa sassaabdotaatiin xaxamuun lubbuun obbolaa keenya lubbuun lammiilee keenyaa darbuun dhiigni dhangala'uun qaama miidhamuun buqqa'uun dhaabbachuu danda'utu irra jiraata kan jedhu ejjennoo ifadha jechuudha. hirmaattonni konferansii kanaaf kan isaan ibsaa jiranii kan irrattis waliigalteen gahamaa jira. mirgoonni heera mootummaatiin uummata Oromootiif kennaman ajandaawwan jabaa konferansii dhaabbatummaa torbaffaa akka ture obbo Addisuun himaniiru. mirgootni heera mootummaatiin uummata Oromootiif kennaman fakkeenyaaf naannoon Oromiyaa faayidaa addaa Finfinneerraa argachuu maltu ilaalchisees dubbiin kun atattamaan jechuudha. uummatni irratti mari'atee faayidaawwan argachuu malu sun sirriitti addaan bahee dafee hojiirra ooluu qaba kan jedhus ejjennoodhaan irratti waliigalamaati kan inni jiru. rakkooleen naannolee ollaa waliin jiranis bu'uura heera mootummaa fi qabsoo karaa nagaan akka hiikkatan ejjennoon qabatamus obbo Addisuun eeraniiru. rakkoon naannoo Somaalee wajjin hin jiru dafee furmaata akka argatu sababni isaa sababa daangaa ta'uu dhaabatus lammiileen keenya kumaatamaan lakkaa'aman kun buqqa'uu isaanii biyya heerri mootummaa keessa jirutti biyyi seerri keessa jirutti duuni namaa buqqa'uun namaa immoo sadarkaa kanaan ta'uu keessatti qaamonni immoo silaa kan hambisuu qaban kan hambisuu dhabuun isaanii sirrii akka hin taanee fi dubbiiwwan naannolee ollaa wajjin jiran karaa seera qabeessa ta'een heera mootummaa karaa bu'uureffateen qabsoo karaa nagaa gaggeeffamuun gara fuulduraattis hiikamuu akka qabudha kaa'aa kan ture. dhimmi warraaqsa dinagdee Oromoo akkasumas hojii dhabdummaan dargaggootaa irrattis marii bal'aan gaggeeffame ejjennoo wal fakkaataan qabatamuu obbo Addisuun dubbataniiru. hanqinoota keessoo dhaabaa fi rakkoowwan hooggansa waliin wal qabatan furuun dhimma murteessaa ta'us walii galameera jedhame. konferansiin dhaabbatummaa torbaffaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo irratti ajandaaleen jajjaboo fedhii fi faayidaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan dhiyaatanii mariin gabbifachaa jiraachuu hirmaattonni konferansichaa himanii jiru. yaada isaanii immoo yeroon toleeraa akka ta'anutti qindeessee jira. konferansiin dhaabbatummaa torbaffaan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo marii isaa guyyaa sadaffaa har'as gaggeessaa ooleera. akka hirmaattonni konferansichaa jedhanitti ajandaaleen jajjaboon dhimmoonni fedhii faayidaa uummata Oromoo kabachiisan hedduun ka'anii irratti mari'atamaa jira. faayidaa uummata Oromoo kabachiisuu wajjin wal qabatee rakkoolee bulchiinsa gaarii furuu wajjin wal qabatee
akkasumas qabeenya isaatirraa uummanni Oromoo fayyadama akka ta'uu fi dhiibbaalee kaleessa kallattii garaagaraatiin irratti godhamee qabeenya isaatirraa uummanni Oromoo buqaatiin ture sana deebisanii ijaaruu wajjinis wal qabate hojiilee kenna wagguu asii gad deebine keessatti akka ijootti qabanneetiin itti deemuu qabnu jenneetiin ajandaa kenna keessatti ilaalaatiin kan yeroo ammaa kana yeroo dhaaba kennaaf uummanni kenna wal dhaga'uu jalqabee fi tokkummaadhaan kallattii tokkotti deemee rakkoo isaa hiikkachuudhaaf hojii hojjechuutti eegaleedha. Keessattuu warraaqsa dinagdee Oromiyaatiin wal qabatee hubannoo gahaa fi hubannoo wal fakkaataadhaan yeroo uummanni keenya akka tajaajilamu gochuudhaaf qabsoo hidhannoo siyaasummaa cimaa itti horachaa jiruu fi mariin bal'aan itti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef konferensiin kun konferensii seena qabeessaa fi konferensii addaati jechuutu danda'ama. Hoggansa sadarkaa naannootti argamu hoggansa afaan buqqifatee yeroo jalqabaatiif waa'ee uummata Oromoo miidhama uummata Oromoo hoggansa dubbachuu danda'eetti dhufee jira. Gaaffii uummata Oromoo uummatarraa baay'atee ka'aa jiru kanaanis wal qabatee akkamitti deebisuu qabna uummanni waan baay'ee nurraa eega. Sirna federaalizimii kana gaaffii keessa galchaa jiranii rakkooleen kun immoo rakkoo sirni federaalizimii nutti fide osoo hin ta'in rakkoolee qaamoleen dhuunfaa faayidaa dhuunfaa isaanii kabachiisuudhaaf fidan ta'uu isaa hubatame uummanni Oromoo akkuma kaleessaa har'as sirna ijaarsa federaalizimii kana keessatti qabsaa'ee mirga isaatii fi mirga saba isaa kabachiisuu akka qabuu fi sirnichi kun immoo akka sirnaatti cimee akka itti fufu gochuu keessatti gahee isaa taphachuu akka qabu akka ajandaa olaanaatti qabanneetiin ilaalaatiin kan jirru akka dhaabaatti seenaa addaati jedheeti kan laalu karaa adda ta'een hoggansi kun mari'ataa kan jiruudhaa fi rakkoowwan tokko isaaniitiin adda baasee ilaaluudhaan gara fuulduraatitti akkamitti deemuu qabnaadhaa fi uummata keenya akkamitti ceesisuu dandeenya rakkoo kan akkamitti hiikuu dandeenya waan jedhu irratti bal'inaan kan mari'atee fi abdii kan namatti toru ta'uudha wanni namni argaa jiru. Konferensiin dhaabbattummaa torbaffaa kun haaromsa booda konferensii yeroo calqabaatiidhaaf gaggeeffamedha. Gabaasa qophaa'eef yeroon toleeraa galma abbaa gadaarraa. Kan daawwachaa jirtan OBN dha jidduutti immoo gara istiidiyoo Finfinnee isin dabarseetan Balaachoo Jabeessaa waan qopheeffate isin biraan ga'a. Galatoomisiisan attamoltan hordoftoota keenya istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu har'a galgalaa kan isinitti himu an Balaachoo Jabeessaati. Paartileen dorgomtoota caaseffama boordii filannoo irratti adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa waliin mariirra jiru. Addi dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa caaseffama boordii amma jiru akka itti fufu falme mormitoonnis yaada garaagaraa dhiyeessan. Abiraan Birruummoo dabalata qaba. Paartileen dorgomtoonni marii isaanii adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa waliin eegalan itti fufaniiru. Yaada mariif bulchan sirna filannoo biyyattii irrattis mari'atan. Haaluma kanaan addawaawiin yaada isaa sirna filannoo biyyattii ilaalchisee sagalee caalmaaf harka 80 sagalee gitiinsaaf harka 20 kan jedhutti fooyyesseera. 80 በመቶ ለአብላጫ ድምጽ 20 በመቶ ደግሞ ለተመጣጣኝ ውክልና ሆኖ teessumni manneen maree harki 80 sagalee caalmaan harki 20 ammoo sagalee gitiinsaan akka ta'u feena. Akkaataa kanaan teessuma amma jiru 550 irratti teessumni 110 ni dabalama. Kun dimokiraasii keenya ni bal'isa. Dorgomtoota biratti yaadni jijjiiramee hin jiru. Yaadni murtee kunis marii biraatiif buleera. Paartileen kunneen caaseffama boordii filannoo biyyattii irrattis yaada isaanii dhiyeessaniiru. Addi dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa boordiin filannoo walabaa itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf ta'e akkuma jirutti caaseffamee itti fufuu qabaa jedhe. ነፃ የምርጫ ስርዓት የሚያካሄድ ኢንዲፔንደንት ሞዴል የሚባለው sirni filannoo walabaa akka jiraatu saboonni sablammoonni biyyattii gaafa heera kana tuman fageessanii yaaduudhaan murteessanii turan. Boordiin filannoo keenyaas boordii ta'ee itti fufuu filanna. Qaamni filannoo bulchu madaalliinsaa jabaan bilisummaa fi ogummaa irratti bu'uureffachuu isaati. Boordiin keenyas kanaaf ga'umsa qaba. Paartiin tokkummaa dimokiraatawaa Oromoo immoo boordiin filannoo sadarkaa naannoleetti caaseffamee itti waamamni isaa mana maree naannoleef yoo ta'e filatamaadha jechuun yaada dhiyeesseera. ዘጠኝም ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር naannoleen mirgaa fi aangoo ofiin bulchuu qabu. Boordiin filannoo isaaniif malu kan mana maree naannoleef itti waamamu caaseffamuu fi qaba. Paartiin sirna gadaa boordiin filannoo qaama seera hiikuun hoogganamuu fi dhaddachi bilisaa filannoo hundaa'uu qaba jedhe. እስከ 97 ምርጫ ቦርድ ሲመራ የነበረው ዳኛው ነው።
Haga bara 1997tti boordii filannoo kan hoogganaa ture pirezidaantii mana murtii waliigalaati. Yeroo san paartileen hedduun mana maree seenaniiru. Haalli kun jijjiiramnaan paartileen mana maree galuuf rakkataniiru. Kanaaf boordiin filannoo abbaa seeraan hoogganamuu qaba. Miseensonni boordii filannoo paartilee teessuma hin argatin hammachuu qabaa kan jedhe immoo paartii Iraappaatiin. አንድ የምርጫ ቦርድ አመራራት ሲመረጡ በምክር ቤት መቀመጫ ያላቸው ፓርቲዎች hooggantoonni boordii filannoo yoo filaman paartilee teessuma argatan qofaaf mirga kenna labsiin. Garuu paartileen sagalee dhabanis osoo miseensa ta'anii walitti qabaan boordii ministeera muummeetiin kan eeramu yoo ta'e illee itti aanaan paartilee dorgomtootaa keessaa osoo ta'e. Ideeppaa dabalatee tuuta paartilee 11 kan qabu gareen paartilee boordiin amma jiru yoo xiinxalamu walabummaansaa shakkisiisaa ta'uu eeree boordiin kun koomishinii filannoo ta'uu qaba. Humni namaasaas cimuu barbaachisa jedheera. Caasaansaas hanga aanaatti bu'uureffamuu akka qabu yaada filannoo mariif dhiyeesse. ምርጫ ቦርድ ምርጫ ኮሚሽን ሆኖ ቦርዲን filannoo koomishinii filannoo ta'ee osoo hundaa'e kuni gurmaa'insaa fi humna namaa hanga naannoo filannootti bu'a qabeessummaadhaan fayyadamuuf waan dandeessisuu fi hirmaannaa paartilees ni dabala. Paartiin Ma'ibinis boordiin filannoo koomishinii filannoo akka ta'u waajirrisaas barreessaatiin osoo hin taane daayirektaraan hoogganamee caasaan garagadiis akkanaan caaseffamu akka qabu yaada kenne. Paartileen hunduu walabummaa fi dhiibbaarraa bilisa ta'uu boordii filannoo irratti yaada wal fakkaatu qabu. Yaadonni falmii fi mariis itti fufaniiru. Ministeerri dhimma alaa hariiroo Itoophiyaan biyyoota faana qabduu fi humna namaa misoomsuu irratti xiyyeeffadhee hojjechaa jira jedhe. Dubbii himaan ministeerichaa obbo Mallas Alam akka himanitti waggaa 5tti Inistituutii Leenjii ministeerichaatti namoonni 141 leenji'uun hojiitti galaniiru. Jilli qondaaltota mootummaa fi sooreyii Noorweey onkoloolessa 27 hanga 30tti Itoophiyaa akka daawwatan eeranii jiru obbo Mallas. Dureeyyiin Noorweey hojiilee barnootaa godaansa seeraan alaa ittisuu fi misooma magariisaa irratti Itoophiyaa wajjin hojjechuu fi fedhii akka qabdu miidiyaatti himaniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa seerri dhiyeenya manni maree Ameerikaa haala qabiinsa dhala namaa Itoophiyaan baasetti hariiroo biyyoota lameenii irratti dhiibbaa hin qabu jedhameera. Kibree Zalaalamtu gabaase. Egaa hordoftoota keenya oduuwwan istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa har'a galgalaaf qabannee dhiyaanne xumurree jirra. Gama istiidiyoo keenya Adaamaatti isin deebisna. Gama keenyaan halkan gaarii. Warra istiidiyoo Finfinneetiin galatoomaa jechaa istiidiyoo Adaamattirraa oduuwwan na biratti hafanan itti fufam. Godina Arsii Lixaa Aanaa Qoreetti dargaggoonni waldaan gurmaanii lafa abbootii qabeenyarraa fuudhamee isaaniif kenname haala gaariin waan misoomsaniif callaa gaarii akka abdatan himanii jiru. Deeggarsi mootummaa fi dhaabbilee biroos milkaa'ina keenyaaf tumsa jedhanii jiru. Buzoor qolaan ammoo waan kanarraa fakkaatanutti isinitti hima. Godina Arsii Lixaa Aanaa Qoreetti lafti waggoota 80 dura qonnaan bultoonni irraa buqqaanii harka mootummaa turee fi booda sabbaa qabeenyaa tokkoon qabamee ture hektaarri 100 misooma malee ta'aa ture. Akka maanguddoonni Aanaa Qoree ganda Dayyuu jedhanitti lafti kun nama dhuunfaan qabamus irratti hojjetamee carraa hojiis hin arganne qaamni laficha qabatee tures irraa hin fayyadamne jedhu. Abbaa qabeenyaati kennanii goobetti horsiifate. Lafa tana dukaan keessan bahu namni karaa keessan baasan abbaan qabeenya sun akkasitti ture. Wanta 32 namicha abbaa dirijitii sanii kennanii keessaa yaanee gadabi kennanii ta gadabi illee dhabnee asit dachaanee wal irratti cuucamnee kabarate fixee muluun kabaratee abbaan barsiifatee qundoo itti kutate galee dacha'ee taa'ee barana kunoo harka banatee. Bara 2009 keessa tarkaanfii mootummaan naannoo Oromiyaa lafa maqaa investimentiin qabame irratti fudhateen lafti waggoota 80 dura qabamee ture hektaarri 100 ol dargaggoota naannichaa waldaan gurmaaniif tiraaktara waliin kenname. Dargaggoonni kunneenis lafa gabbataa misooma malee ta'aa ture kana irratti waldaan gurmaa'uun garbuu biiraa oomishaa jiru. Yeroo duraatii fi midhaan oomishnee kuntaala gara kumtaala 656 waldaa afurii keessatti kan arganne jechuudha. Walitti qabaa waldaa 14 as keessa kan jiru waldeenni tokkoon isaatuyyuu bu'aa gaarii ni argata. Barattaanutti bu'aa hedduu wantoota naannooyyuu deeggaruu dandeenyu ni arganna wanta jennu abdii of keessaa qabna jechuudha. Har'a kan nama ofii hojjetaaru kana nama hojjechiisu ni dandeenya. As biratti
kuusaa oomisha keenyaa ijaaranne kuusaa oomisha keenyaa kan ijaaranne sana ammoo booddee gara warshaa dhaabutti ni jijjiirannee abdii guddaa qabna. Guddannee gara sadarkaa investitti yookaan ammoo sadarkaa yuuneenitti siinee akkasumaan ammootu karoorri keenya ka ufafoo carraa bal'aadhaan ufafoo deemuu karoorfannee jirra. Dhaabbanni oomisha biiraa Henikan dargaggoota